take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa. Qophii sonaartiiti. Qophii sonaartii guyyaa irraatiin sirba Gajoo Xilahuun Elaa ka jedhu qopheeffadhee isinii dhiyaatee jira. Egaa aga sagantaa koo xumura isaatiitti afaana bashannanaa bohaaraan afaana turaa isiniin jechuu barbaada. Egaa sirba Gajoo Xilahuun Elaa jedhu keessatti qeeqaaf yaada uummataa akkasumallee haala waraabbii sirbichaadhaaf sirbi sun akkamitti akka hojjetame walumaan dhaggeeffachaa yaada koo irratti kan kennadhu ta'a. Meeqa manumaan gara sirbichaatti isin dabarsee sirbicha waliin dhaggeeffanne yaadaaf qeeqa akkasumallee immoo gaaffii yoon qabaadhee irratti dubbachuu barbaada. Jalqabuma gaafa viidiyoon isaa taphachuutti koo sirbichi akkamitti akka hojjetamee fi akka bareedu waaw ajab nama jechisiisa. Dukaallee immoo sirbi nama gochisiisa. Egaa sirbi kun aadaa riitimii sirba Wallaggaanidha kan inni hojjetame. Egaa mee sirbichaa dhaggeeffannu walumaan. Abbi qabaa dhufu keessisa miila qabaa suutaan na wallaane keessi koo miidhama qabaa. Jalqabaa isin qabachiisuu yaale kanatti sirba isaa kana keessatti sirbi isaa mata duree isaa akkuma jalqaba dubbadde ilaa kan jedhudha. Egaa Gajoo Xilahuun akkuma beekamu kanaan dura sirba yaambaa kan jedhuudhaan uummata Oromoo biratti jaallatamummaa guddaa horateeti kan inni jiru. Keessumaa immoo aadaa Wallaggaanaadha kan inni yeroo darbee sirba isaa yaambaa jedhu keessatti illee kan inni ittiin rukuttaan ittiin hojjete. Egaa sirba isaa kana keessatti jalqabarraa kaasee dubbadheetiin jira yeedaloon akkasumallee walaloon fi akkasuma rukuttaan viidiyoon isaa akkaataan itti hojjetame hundi isaa baay'ee gaariidhaa fi baay'ee kan namatti toludha. Egaa sirba kanarratti qeeqaa fi yaadota tokko kaanii gama tiiktaakiidhaan illee akkasumallee gama riyaakshinii yaadota namoota tokko gaafan ilaalu Gajoon akkamitti rukuttaa tokkoon sirboota irra deddeebi'ee hojjeta. Gurbaan kun gandummaa qaba jedhanii yeroo yaada namoonni kennan tokko ilaaleetiin jira. Egaa gama kanarratti anillee yaada koo kennachuu barbaada. Yaadi koo gama sirba Gajoo Xilahuun Elaa kan jedhu irratti kan inni torban kana keessa gallakkisee akkasumallee jaalalaaf immoo qeeqaa uummata biratti fide sirba kana irratti. Fakkeenyaaf artistoonni Oromoo yeroo sirboota hojjetanii irra deddeebiidhaan rukuttaa tokkoon sirboota hojjetanii hedduu isaanii jira. Maqaa dha'uun jechuun akka fakkeenyaatti maqaa dha'uun illee barbaachisu garuu artistoonni jijjiiru kan riitimii yookiin rukuttaa tokkoon sirboota 2-3 hojjetanii jechaadha. Fakkeenyaaf Yoosan Geetahuun yeroo baay'ee rukuttaa tokkoonidha kan inni sirboota 2-3 illee hojjeteera. Egaa gama Gajoo Xilahuunitti gaafa dhufnu Gajoo Xilahuun sirriidha rukuttaa tokkoon sirboota 2-3 hojjeteera ta'uu danda'a. Garuu kanarratti immoo uummata biratti maaliif qeeqa yookiin immoo gara gandummaatti dubbiin kun akka deemaa jiru illee anaaf naan galle. Egaa namni gaafa sirba tokko hojjetu rukuttaa yookiin immoo shubbisaan ittiin hojjetu ka beekuu fi akkasumallee hawaasa isaa kan ittiin barsiisuu danda'u waanuma beekuu fi kanaan immoo yoon hojjedhe hawaasa yookiin immoo uummata koo barsiisuu nan danda'a jedhee kan yaaduunidha. Kan namni sirboota gaafa artistiin tokko sirba gaafa dalagu wayii rukuttaa tokkoon gaafa deddeebi'ee sirba tokko 2 hojjetu sirba waan beekuunidha kan inni uummata isaa gammachiisuu fi akkasumallee aadaa uummata isaatii aadaa uummata keessaa ba'ee afaan uummata keessaa ba'ee akkasumatti kan inni ittiin leellisu jechuudha. Egaa dubbii kana sirba Gajoo Xilahuun kana wayii gara gandaa geessu maaliif akka barbaachise hin beeku. Walumaa galatti kan jechuu barbaadu gara kanarratti qeeqa kana yeroo ammaa ka'aa jiru irratti namni waan beekuu fi isaaf galeenidha kan inni sirbuu kan inni ittiin nama barsiisuu danda'u jechuudha. Egaa walumaa galatti gara sirba Gajoo Xilahuunitti gaafa deebi'u Elaa kan jedhu mata dureen isaa ajab kan nama jechisiisuu fi baay'ee kan namatti toludha. Mee sirbicha oolmaan asirratti sirba isaa kana keessatti ana akka kiyyatti kan gaaffii natti ta'e lulee koo maal sii tooree jedhe muka waan xiqqoo hojjetamte keessatti yeroo itti gugattiin hidhamtee keessa jirtudha. Dhuma sirba kanaarratti dhuma viidiyoo sirba kanaarratti immoo
yeroo isheen achi keessaa luleen gugeen kun achi keessaa baate yeroo isheen mucayyoo miidhagduu taate isa waliin dalagduu kanatti yeroo inni kennuudha. Kan inni dhumarratti dhumaas viidiyoo isaa irratti kan inni nu agarsiisu. Mee gamanumaan gara sirbichaa akkasuma immoo namoonni anatti akkuma gaaffii keessanitti yoo gaaffii ta'e koomentii jalatti namoonni beektan wanta nama jechisiisu ajaa'iba akka malee baay'ee bareedaa jalqabaa kaasee viidiyoon isaallee akkaataa waraabbii isaatii akkasumallee rukuttaan isaa fi jechoota inni fayyadameellee ittiin yaada isaa ibsatu baay'ee ajab nama jechisiisa. Dhugumatti Gajoo Xilahuniin nama aartii Oromoodhaaf uumame yoo jenne nun sobsiisu. Maaliif sirba isaa kanaan dura Yaambaa kan jedhu keessatti sirbisaa sun uummata biratti jaalatamummaa guddaa horachuun akkasumallee Gajoon uummata Oromoo biratti ittiin jaalatamummaa guddaa kan horatedha. Amma immoo egaa sirba isaa ilaa kan jedhu bifa bareedaa ta'een haalli waraabbii isaatii haalli shubbisa isaatii kan ammayyaallee qaba kaada yeroo uffata aadaa Oromoo uffatanii aadaa uummata Wallaggaa jechuudha. Ittiin sirba isaa kana yeroo isaan ittiin taphatan ni mul'ata. Egaa walumaa galatti gara qophii sonaartii guyyaa irraatti gaafan deebi'u. Qophii sonaartii keenya keessatti sirboota aaraa gaafa gallakkifaman yaada keenyaa fi akkasuma immoo yaada uummataallee irratti dubbanneeti kan karaa miidiyaa uummata keenyaaf kan hin dhiyeessinu. Egaa sirba nuti har'a filannee irratti dubbataa jiru sirba Gajoo Xilahunii Elaa akka jedhu ture. Egaa sirba isaa kana irratti shubbisni asirratti isaan shubbisuu jiran shubbisa uummata aadaa Wallaggaadha. Egaa akkasumallee viidiyoon isaa haalli waraabbii isaa sirba kana keessatti baay'ee namatti kan toluudhaa fi ajab kan nama jechisiisudha. Egaa haalan jalqabaa kaasee dubbadhe immoo qeeqaaf yaada namoota tokko irraa kaasee Gajoon sirba rukuttaa tokkoon sirboota 2-3 hojjeta kan jedhuu fi egaa akkuma jalqabaa kaasee isinitti himuudhaaf yaaletti namni kan beekuu fi aadaa keessaa bahee fi akkasumas kan danda'udha kan inni uummata Oromoodhaaf sirbee aadaa san beeksisu. Egaa walumaa galarratti Gajoo guddaa galatoomii aadaaf duudhaa uummata Wallaggaa uummata Oromoo biraan ga'uu keetiif galata guddaa qabda. Maaliif kanaan durallee sirba Yaambaa jedhu sanarratti kanatu hojjette. Egaa gara fuulduraatti immoo sirba aadaa Oromiyaalee kutaalee garaagaraa akka qabattee dhuftu abdii guutuu sirraa qabna. Maaliif dhugumatti nama aartii Oromoodhaaf uumamedha. Sagaleen kee akkaataa itti hojjettee uummataaf itti dhiyeessitullee baay'ee kan namatti toluuf kan nama hawwatudha. Egaa gara fuulduraatti sirboota aadaa Oromoo kutaalee garaagariillee qabattee uummata Oromoo akkaati gammachiistu abdii guddaan sirraa qaba. Egaa qophii koo guyyaa irraa keessatti sirba Gajoo Xilahunii Eelaa ka jedhu qabadhee isinii dhiyaatee ture. Egaa yaadaa fi akkasumallee qeeqaa namoota tokko irratti dubbachuudhaan isin faana ture. Torban qophii sonaartii birootiin hanga walitti deebinutti yuutuubii miidiyaa sabiskiraayib gochuudhaan akkasumallee laayik sheer gochuudhaan jaalala nuuf qabdan agarsiisaa isiniin jechuu barbaada. Torban qophii sonaartii birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.